Aye, Raachii Tasfaayin jedhama. Ayyaantu Gammachuun jedhama. Ani Fedhisaa Tafarraa Tolaanaan jedhanii. Oromaan Addunyaan jedhama. Qaanii Addunyaa jedhama. Natsaannat Dirrubaan jedhama. Fireer Girmaan jedhama. Hawwineet Bojaan jedhama. Samar Malkaan jedhama. Hannaa Gazaayin jedhama. Waasileejiin jedhama. Burukiin jedhama. Hacee xiqqoon jedhama yookaan immoo carraa guutamaa jedhama. Anabiikoon jedhama. Salaam Salamuun jedhama yookaan Seelittaalaa. Anbeeknaan jedhama. Sabboonaan jedhama. Meetiliin Baayisaan jedhama. Fireet Girmaati. Leemman Intarteementii irratti har'aa kaase. Waan baay'ee qabannee dhufnee jirra. Leeman Intarteementii wajjiniin Diraamaa, fiilmii adda addaa qabannee dhufaa jirra. Leeman Intarteementii gubbaa dhufnee jira. Nu ilaala. Akkasumas tapha garaagaraa keessumoota garaagaraa asirratti isinii affeeru waan ta'eef Hunduu ni dhufaa jechuudha. Bohaaruu yoo barbaaddan Nu hordofaa. akkasumas immoo Namoonni fiilmii kana nu gaafachaa jirtan. Share subscribe gochuudhaan. nu daawwadhaa. Leeman Intarteementii Like. sheeris Koppii linkii godhaa fi Nu cinaa maannoo nu gateettii keenya irratti maannoo nu cinaa akka dhaabbattan like, share, subscribe gochuudhaan faana turaa jedha. Jabaa ofii abbaatu jabeeffata. waliin haa guddannuun ergaa keenya isa cimaadha. Galatoomaa.
Si heeraan maaluma yaaddeeti egaa kaffalti ji'a sadii akkas guuteen beektu ani bara rukutanii sobeetanii. Oo siiduna nan kaffala iddoo hojiitii areetameetanii barkanaafanidha. Anaan nan galchu. Akkatti si cinqamu garuu beektamte? Nan beeka garuu dhiifama nan kaffala har'a yookaan boru. Amma akkas yeroo jettu amma yeroo meeqaffaa keeti? Hojiidhaa yeroo areemtoo? Mee natti himi? Kan biraa maalan balleesse kaffaltii mana kiraamni har'a yookaan boru moo nan kaffala dhugaa. Miti kanan jedhu hanga yoomitti dhugaa jettee hojiidhaanis maaliin akka areemtee bara nan beeka. Gaaf tokko maaltu beeka kan na hubatu nan argadhata. Dhugaan baddeen badduu jedhama mitiire. Beektamti garuu baay'isee akkasii cinqamu. Beekaa waan hundumaa obboleettii ko. Dhiifama garuu waan rakkadheef malee waan biraatiif ni tole. Tole. Maalinni maal dhabdeera? Waas rakkisuuf ture siidunaa kiyya. Maalinni immoo? Baay'ee rakkadheen jira beektaa. Qarshii xiqqoo yoo qabaatte firkaa. Maal jettee? Qarshii xinnoo yoo qabaatte jiree. Ani kanan jedhu akkaataa illee namatti gaafatan hin beektu. Maal qarshii nama gaafachuun akkaataa qabamoo? Ati nama si galuu miti waan hundumaafuu kanan qabadhu kana. Hodhu. Oo guddaa naa galatoomii tolee. Olmaa gaarii. Abbaa kokkam nagaa lamneeti. Nagaa. Nagaa bultee. Nagaa galata waaqayyo. Waaf si barbaadeetan dhufe beektaa gara kee. Maaf. Qarshii xiqqoo barbaadeetan dhufe xinnoo ishee rakkadhu. Qarshii muraasa qaaniin qabdu ati obboleessa koo yeroo kana kan qarshii nama gaafatani. Meeqa akkasirra jiru garuu beekta miti? Beekaa mikkatu irraa qabdu rakkadhee waan hin jiruuf nama wayii bira deemu fedhee qarshii 200 qofaan barbaadaarraaf. Qarshii 200? Hin qoostaan jedheeni. Qarshii 200 qofaanaaf ammaaf. 2,000 sii wayyuu. Maalati dhiibanii dhiibamtu oofanii oofamtu. Eessaa ba'a kun ijoollee? Beektaa makkan sii deebisu garuu amma rakkadhee waan hin jiruuf malee piliis ammaaf qarshii 200 qofaanaaf. Egaa obboleessa koo anis mana koo keessa waan jiru kunoo nagarta. Egaa kan hin qabu kanumadha. Ela hodhu kanaan naqiitii waan barbaadde raadhi. Abooti nama akkamiiti qarshii 200 tuusin jedhu qarshii 50 fuutee natti laattaa nama biraan deeman siin jedhee bar maal taate kaalsiidhaan hin bitaddamoo kana. Hin tuffattaa sayyuu. Hin tuffattaa kana. Ani obboleessa koo kana qabadhee hammatuun ka'ee gamsatti ol ba'e meeshaa meeqan ittiin bitadhee dhufa sitti fakkaate. Haalumaaf galatoomii tole. Galatoomii salphadhoo itti immoo nagashamoo ana. Maal ijoollee kun? Wantu gaaffii. Akkam jirtu? Aboos yoo namni barees nama barbaadan jechuudha hiriyoota akkamiiti? Yoo baddees isatti badda jenneeti. Amma na dhageesse nyaadhu. Nyaadhee ittiin dhufe ta'uu baatullee tuun buna dhugee natti tola. Garaa dubaatti waliin ulfaatu. Naa deebiste hoo? Garaa akka biree boqonnaa. Miina dhiis. Boqonnaatti abidda kana. Boqonnaa maali jira jettee? Dhugaa jettee sinoo argatte? Ragaatiin jira. Dhugaan baddeen badduu jedhumtiire. Inni jecha bara. Maa hoomtaati? Dhugaan odoo soba argate soba naa wayyeesin jedha. Koostati. Kan dhufeefsi barbaadeetanii hiriyaa koo baay'ees barbaadee jira. Maaliif na barbaade? Maal sitti fakkaate? Baay'ee rakkadheetu jira. Qarshii xinnoo barbaadee tura. Hin koostaayi. Yeroo ammaa akka hojiin hin jirre ni beektamti. Eessaa fideettee yaadde? Nan beekaa waan hundumaa bal'isu garuu baay'ee rakkadheetu jira. Kaffaltiin mana kiraas narra geera. Baay'ee rakkina keessa jira. Anaan hin jedhu jaalallee himaaf hin gaafattu intalli akkas bareeddu qarshiin nama. Maal jedheen gaafadha? Ati inni hiriyaa kootiyyuu na hubachuu hin dandeenye isheen immoo maalitti? Kun anaaf qaanii dabar. Akkamiin nan gaafadha? Qaaniidhaan? Maalumaaf qarshiin qabu garuu qarshii hamman barbaade. Ammaaf qarshii 5,000 qofaan barbaada. Kaffaltiin mana kiraas narra geera. Manaas waan nyaatamu qabu. Baay'ee rakkadhee jira. Amma manaa nyaadhee dhufee jennee
Ha? Oo. Qarshii 5,000 qoosaa baay'ee dabaltee jirtan. Hin qoosaa. Yeroo kanatti qarshii 5,000 isaa fideettee yaadde. Beektaa makkan si deebisu amma waan rakkate jiru. Waa'ee deebisu miti mamma. Garuu qarshii 5,000 qabu. Amma kanan qabu siif hin jenna. Garam immoo. An jaaladhee kosumatti hin beellamee si yoo jirtan deemuu dandeessu. Akka nan tureemti taaksii dhabee tan tole. Hoggaan si bilbilan kaastu bara. Bilbiltee turtee nagarreemu nagarreemu na bilbilte. Tole maalumaafuu waajjira dhufa. Lakki humaayyuun barbaadu tole nan deema waan barbaaddeef natti miti. Tokkoffaa waan si yaadeef bareedu. Tureeraa bareedan si argina. Turree? Ergi wal agarree amma guyyaa 15 miti? Qaalii guyyaa dhattaa duraan guyyaatti walii bilbilaa wal arginaa jaalalli keenya waa ture. Amma kan darbee kanaaf na waamtee bilbiltee? Tole lammaffaa waa hojii siin bareechuuf. Waa hojii maal nattiin? Amma sabdiin kunneen? Iddoo adda addaatti CV gogeesheef bakka hojiittis na waamaniif isa afaan siin bareedu. Kun maal isaati mamaree bilbilaan bilbiltee natti himuu hin dandeessu? Maaf akkanaan jettaa? Beektaa hojiirraa balleessaa kiyyaa miti barkanaan areefu. Waa tokko sitti himuu? Ati kanaan booddee hojii eessattuun argatu. Garuu yommuu kanas hin jedhu dhugaa baay'een gadda. Hin beekna mi'aan isaatiis maaliin akka hojiirraa ari'amne miti? Eeyyee ni beekna. Sababa ni nanneef isaan faana immoo hatuus ta'ee sommuu hin danda'u. Kun immoo uumama kiyyaaf rabbiin na laata waa tokko gochuu hin danda'u. Akkas yoo ta'e gaariidha. Mee iddoo ittiin si ga'u laalla. Een ilaalla. Rabbiin qoonqoo baneetu hin cufin hin bulu jedhama mitiire. Ani kanas hin jedhu yoo waliin illee nyaachuu baatte maal ta'uu mallatteessite? Maal jechuudha? Mallatteessi jechuun imaana natti kenname nyaadha jechuun kun kumaan ta'u. Lubbuu kiyya kennu naa wayya. Ani waan asin jedhu qabu. Maalumaafuu dhaabbadhutuuf ilaali tole? Hee nan ture dhufe achumatti nyaatu. Iyyuu namoonni si waamu yeroo kana nafaana yoo maasuftee fixxee. Ila turusi mata wal dhukkubsuudha ta'a tole? Kanaafuu aannan deemu maalumaafuu waliif haa bilbilu tole? Waan fayyadamtu jira jechuudha.
Si heeraan. Akkam har'amus masaayyuun dhokattu jechuudha. Maal jechuudha? Si ilaalan bareeroo hundumaa yeroo baatu bitaaf mirga kee ilaaltee miti kan baatu. Maalumaaf iyyuu guddaa galatoomii kaffaltii mana kiraa keessan siif fideera. Maaltu argame? Mallakkii hojii wayii argadde hojjedheetani malee waan biraa miti bara. Dhugaa jetteen si ga'ee? Eeyyee ta'uunsaan oolu. Maalumaaf iyyuu guddaa Tole qabadhu nan dhufa tole. Maal jechuudha naan jarjaraa bara. Akkamiin irra bareedeera? Hedduu sitti bareedeera dhugaa durmayyuu akkas bareeddaati. Akkas sobne nan beeka. Bakka tokko waliin deemna. Isa deemna garuu? Waadaanaaf galii garuu diduun hin danda'amu. Tole garuu an suuqitti goree hin darbasii mijataa? Akkinaan qabu garuu tole jetteertaa diduun hin danda'amu. Tole rakkoon qabu kottu hin deemna. Abbaa koo akkamati? Wow! Dhiifama. Ani warra homaan qabu. Aboo warra qarshii keessii kennuuf dhufne bara. Qarshii keessii kennuuf dhufne. Ani immoo ganama gurri koo badaan na ga'u mee maal jette ranaaf deebiime? Meesii dunatti mee namtichi kun na dhaga'an jiru. Qarshii keessii kennuu dhufne maaf akkasii ta'a? Kunoo yaada baay'ee eebbifamaadha. Amma siif herrega. Beektaa miti yeroo akkan itti baay'ee si jaalladhu. Inumaayyuu kan hin baay'isee si jaalladhu keessa amanamummaa keeti. Jaalala kee ani ija irraa hin namne akka ati baay'ina jaallattu ija kee irraa hin beeka sadiisiiti herrega kiyya naa jedhamu. Galatoomi baguma naaf beekte. Egaa kan sirra jiru qarshii 1,800 qofa. Isee hafte sana immoo yoo irra naa buufte 2 naa guuta. Maal jettee kan biraa waan qabdu ati qarshii 2 akka taatu nun hin beeknu. Ati callisii anaaf inni walii galla. Maal walii galla ree kan darbe irraanfattee amma walii galla kan darbe yaadattee isarraa walii galla malee. Mee maalumaaf iyyuu qarshii keessii hin kennaa? Amma sadisiiti mee mana nu kennime. Dhiisa aboo sammuu yeroo biraa binnaa. Harruma binnaa. Aboo na dhageekaa. Intaa warruma binnaa. Aboo siiduna na dhageekaa. Intaa waamuma binnaa. Ay jaalala jalqaba. Idee akkas nama godhaa. Jaalala jettu moo maalodha jaalala maaliif idde? Maatti loltaanii hin beekne ta'a. Nan dogoggore moo? Mee nu kenni sadisi. Zayitii guddaa sana nu kenni. Egaa haa ta'u garuu kanarraa liqii miti. Amma sin jaalladhaa maal jechaan ture maal liqii waan ta'a rakkoo maali qabu? Jaalala balummaa malee jaalala qarshii yoo man jedhe ree. Atam mee nu kenni zayitii sana faana. Siduna kiyya isan yuuran siree sangaati. Maarakkina qaba jetteetu amma barfixeera. Doon deemuun qaba garuu. Tole garuu maal akkasiin jedhamu beeku. Guddaa naa galatoomi tole. Homaa jechuun sirraan eegamu sirraa deebii barbaadetan miti kanan siif godhu. Dhugaati nama gaarii. Tole.
Hello Kaliko. Akkam naalti? Nagaa kiyya si yaaduutti jira bar. Nagaa kiyyanis tun burga nama si argadhi natti tola beektaa baay'ee waan si yaadeef. Tole haa ta'u. Yeroo mandaanatti hin tolu yeroo mandaanatti hin tolu. Akkam harramoo sirraa bareedeera. Dhuguma umuriin siif naa jiraadhu. Amma jaallee kiyya arguufidha bar kanaaf. Akkas taanaan hin bultaa jechuudha. Sin gallakkistuu jechuudha. Yoo sin na gadhiiste yoo. Ani sin gallakkisu kaa. Tole maalumaaf guyyaa gaarii qabaadhu tole. Tole. Akkati yaaddu miti riyyaa. Maal akka yaadumni hiriyummaan siif kana edda sin argeera baroggaas mana ishee fuuldura dhaabbattanii asuftan yeroo lammaffaa asitti sin argeera bara. Akkas miti. Kanaafiyyuu ati hiriyaa kootu hin taane diina koodhu maallaqa kee tole. Riyyaa koolitiin itti buustee. Maanni kun maamti miti. Dogoggora ture. Duree dogoggora ture sitti himin ture. Dogoggora maali? Riyyaa koolitiin itti buustanii jedhee sitti himin ture. Maalumaafuu har'aa booddee nan beektu sin beektu tole. Hojiin inni siifan kenna jettee hoo? Hojii homtuun jiru kana booddee. Maalni heera maaluma taateetu? Homaan taane bar. Qofaa koo ta'uu waan hin barbaadeffanne tole boodaatu maali? Maal rakkinni jira? Rakkoon hin jiru amma qofaa kiyya ta'uu waan hin barbaadeffanne malee. Maal jira gammachuun baatee maaf gaddaan deebiteere? Miina dhiisme boodaatu na tole. Maaluma ta'eeti?
Oo. Maali maal loksita? Lakkii homaa mini bar. Eegga diraamaa ta'uu maan taane jetta maal taatetu? Tolee tasgabbaa'ee maa miti. Tole natti himi maaliin? Sittani magaruu wanti ciccitiidha. Maal sitti fakkaate? Boorsaa kana keessaa kaleessa. Qarshii kana achi keessaatiin argadhe. Kan achitiin sitti muu fedhe. Tole ammatti tasgabbaa'ee homaa miti. Isheenis hin deebiti ta'a. Anitu sin jedhe. Maal jechuudha? Anatu deebi'ee ishee faana taa'amoo? Mee ilaalla kaa. Waa tokko sittamu kan hin tufe irra deebi'ee tasumaan irraafu du'a lubbuu kootiiti. Mee isa dhisiti waan keessa jiru argiteerta? Tole. Tole kuno. Kan ilaalteerta? Ni ilaalle baroggaan ilaaluuf jedhate dhuftee naan dhiise. Mee laaptooppii kee fideen dhufan eegi. Dhuftee? Tole amma ilaalu. Ni maala goona akkuma argitu faayila guddaa qaba. Faayila guddaa qaba. Akkamitti garuu isaan arganii kennuufii dandeenya? Tole turaa tokko. An biizines kaardii kan argadheera. Faayilii isaanii irrattis kun jira. Kanaafuu kanaan bilbilee kennuufii dandeenya jechuudha. Qarshii isaanii jalaa balleesseera bar. Maal jedheen bilbilaaf? Rakkoon qabu isa hojjettee kaffaltaa fi anis sin gargaara. Dhuguma kee jecha hartaay? Anatu sin jedha amma bilbiliif. Tole nan bilbilaaf garuu an qofaa kiyyan deemu. Atu anis waliin deeme rakkoon qabu. Garuu rakkoo si mudate immoo kophaa kee furuu qabda. Tole garuu siiduu na dhiisi wanta kana nan balleessaa. Rakkinaan qabu anatu sin jedheen bilbiliif. Tole nan bilbilaaf. Kam? Fayyakidha? Jirta? Kamati? Nagaadha? Tajaajila ta'uu. Jirra. Akkam jiruuf jireenya? Jirra dhabee jedhee baay'een cinqamee ture beektaa? Hardiskicha argachuu kootti baay'een gammadee. Piroojeektiin ji'a kana keessa galchummoo achirra jiru ture. Anillee hoggaan hardiskicha argee baay'een mi'eetiin ture. Kanaaf handa fiisii bilbilee beektaa. Galatu. Tole garuu isa duraa waan dhiifama si gaafadhu qaba. Maal jechuudha? Anis dhiifama si gaafachuu qaba malee. Maal jedhee akkasitti hin beeku. Borsaa kee kana keessaa qarshii 30,000 fi 30 qofa argattee? qarshii 30,000 qofaan argadhe. Rakkoon qabu. Qarshii isaan kun abbaa fudhatee wantan beekuuf rakkoon qabu. Tolleessa keessaa qarshii 20,000 waan balleesseef dhugaa maqaa waaqaatii waadaa siif kalaa siifan deebisa. Hojiif jecha CV kooddoo adda addaatti gashee waan jiruuf yeroo dhiyootti hojii waan qabadhuuf dhugaa siifan deebisa tolee dhiifama. Isaaf garuu qarshii 10,000 kunuun siif hidheetiin jira. Tolee dhiifama isaaf immoo akkan sii deebisu maqaa waaqaatiin waadaa siif kala. Rakkoon qabu hin cinqamin. Hundumayyuu dhabeen ture miti. Kunis immoo qarshii naaf kan keetti amanamummaa keetiif jechuudha. An nama dhugaatti amanu baay'een jaalladha. Dhugaa guddaan agalatame maal akka jedhee si galateeffadhu beektee. Rakkoon qabu. Tole tole. Amanamummaa keetiif. Irratti garuu yeroo hojii jettuun dhagee jedhu.
Eeyyamaal sitti fakkaate ani waggaa sadiin dura Human Resourceedhaan eebbifamee hojii hojjechaatiin ture. Biyya kana keessatti immoo beektaa namni dhugaadhaan hojjetu fudhataman qabu. Dhugaa kee jette. Kanaaf jecha amma hojii dhaabeetiin jira. Hojii raayii ari'atee miitiin jira siin jechuu yaaditan. Yeroo dhiyootti garuu hojii jalqabuun kiyya waan olleef qarshii geessifan deebisa tole. Rakkoon qabu. An dhaabbata mataa kun qabuun tateef achi keessatti nama tokko barbaadaan ture. Nama amanamaa immoo hin argate baay'een jaalladha. Fedhii kee ta'e immoo nufaan hojjete baay'een itti gammada jechuudha. Dhugaa baay'ee natti tola naaf eebbifame. Olmaa keenya irra baay'ee jechuutti jira bara. Rakkoon qabu amanamummaa keetiif. Tole. Maalumaafuu galatoomne. Tole. Thank you. Tole guyyaa gaarii siif haa ta'u. Tole Hiraan hojichatti bartee wanti ulfaate maaltu jira? Waan baay'eetti bareera. Amma muriisiif galatamu dhugaa guddaa. Waa'ee damee kana hundaas dhiiseeraan. Ani dameewwan biraan maaneej gochaa jira waan ta'eef kan afaan anatti hin tolu. Kanasumatti dhiiseera. Haala qacarii qabdanitti fakkaate ijoollee baay'een alatti argee ture yeroo dhufan. Pirojektii sanaaf jennee namoota barbaadan hundumaa order godhee akka isaan fayyadamaniif namoota wajjin beekaman qaba. Gaarii goote. Waa'ee kanaa immoo irra jiru isaa torbee dhufu hojjaa duraa keessa walgahii wanta qabachuu dandeenyuuf achirratti sirriitti haasa'u. Tole Hiraan wanti ulfaatu jiraate naa bilbili. Tole Hiraan guyyaa gaarii jabaadhu. Siifillee. Elam. Oko. Naannoo fabar. Galgala wallee naannoo fakkamii naaf bareedu. Tole. Seenaa. CV के लालू CV के बरेदा कबर ने धोजी कानत इद्दो मालकात सिरमन्नी अकमिनो जिचुरनी सकमति के बात Maallaqicha akka kan kootte waan an arguufu amanummaadhaan itti fayyadamu. Maallaqicha akka kan keetitti waan ilaalu. Hojii kanaaf as madaaluu hin danda'u. Sababiin isaa maallaqichi kan keetii miti kan dhaabbatichaati malee. Gaafa hin taa'ee yaadu immoo amanamummaan reefuu sii gala. Amanamummaan immoo yeroo barbaada piroosesii keessa darbu qaba. Kanaafiyyuu hojii kanaaf isin madaalu. Iddoo biraa yaati. Waa tokkos dubbadhu. Dhugaan hin qallatti malee hin jirtu jedha Oromoon. Eudha. Si dukol gali banana bar. Kanuma gidduutti si yaadee bar. Anu si yaadeera bar. Xiqqooman tureen si waama jireenyi si malee. Dhugaa. Isheen silaa dhuftee garuu eenyudha? Ishee silaa jaalallee koo duraaniiti. Akkanan sobnee nan beeka. Ati immoo ni naaftee jechuudha miti? Akkan nafne barbaadde maatii kootti jaarsummaa ergitti na fudheeka. Siinummaa yeroo dhiyootti warra keetti jaarsummaa argeessuuf akkasitti sinniisu. Dhugaa? Dhugaa.
Kiyyaan mamamta garuu. Fakkeenyaaf ani sirriitti si beeka. Anis jaalli koo baay'ee si beeka. Gara gowwaan ta'e waan natanii nyaatantu mi'aawu. Maaltu chaartaa? Kiyyaa koo kana caalallee si dirqisuu hin barbaadu. Wanti kiyyaa kee immoo wanti hundi isaatti mi'aawu. Hojiinsaa kanuma naa galaan jiru maaloodha hojiinsaa? Tole amma maaliif hin barbaadde? Mana jirtaa? Jiddaara dhoksitu moo? Waadaan jedhama. Ani meessinuma si jaaladhuuf malee anis nama ofii kooti kabaja qabudha akkana beekti tole. Beeku sin barbaadu. Kamti guyyaa dhala tokkottiin akkasitti natti taphata. Kun hojii itti yakkooti moo? Lakki gaggeessituun manaan nama geessuu jedhamti.